Akkam jirtu hordoftoota chaanalii kanaa. Ani Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Ispeeshaalistii dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Har'a gaaffiif yaaddoo maatii hedduu kan ta'e waa'ee fedhii nyaataa dhabuu daa'immanii qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hanga dhumaatti yoo na hordoftan akka irraa barattanis nan amana. Maatiin hedduun umurii ta'e irratti daa'imman isaanii fedhii nyaataa dhabuun wayii fedhii nyaataa daa'imman isaanii irrachuun akka isaan yaaddeessu beekamaadha. Akkasumas wanti kun gaaffii yeroo hedduu maatiin ogeeyyii fayyaa gaafatanidha. Haa ta'u malee ulfaatinnii fi dheerinni qaamaa daa'ima sanaa hanga umurii sanaatti kan eegamu waliin kan wal simu yoo ta'e, daa'imni sun qaamni isaa yeroo yeroon kan dabalaa jiru yoo ta'e, jechuunis osoo daa'ima biraa jiruun wal bira hin qabiin daa'imni sun kan guddataa jiru yoo ta'e wanta nama yaaddeessu miti jechuudha. Fedhii nyaataa dhabuun kun yeroo hedduu maatiin maadha kan koo daa'imni akka mucaa baluu nyaatu akka mucaa baluu fedhii nyaataan isaa gaarii miti kan jedhudha. Akkasumas immoo ulfaatinni qaama isaa akka mucaa abaluu akkas hin daballe wayi dammoo akka mucaa kanaan dura ani qabu hin daballe kan jedhudha. Akkas miti daa'imman akkaataa ofii isaaniitti guddatu. Egaa akkuma beekamu namni akka ollaan jiraatu jedhama. Akkasumas daa'imman akkasuma akka nama biraan guddatani akka mataa isaaniitti guddatu. Kanaaf daa'imman guddina isaanii fedhii nyaataa isaanii daa'ima biraa waliin wal bira qabsiisuu hin qabnu. Amma ta'e guddataa jiru yoo ta'e, amma ta'e qaamni isaanii dabalaa jira yoo ta'e, fedhii nyaataa dhabuun sun badaa waan nama yaaddeessu miti jechuudha. Haa ta'u malee ulfaatinni fi dheerinni qaamaa yoo sirriitti dabalaa hin jiru ta'e, tasa kan dhufe yoo ta'e, wanti kun fedhii nyaataa dhabuun kun tasa kan dhufe yoo ta'e, akkasumas immoo mallattoowwan dhibee qaamaa gara biroo kan qaban fakkeenyaaf akka ho'ina qaamaa, irrachuu ulfaatina qaamaa, haqqisuu, baasaa, qufa'uu kan kana fakkaatu jiraate ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas kun dhibee biraa wajjin wal qabachuu danda'a waan ta'eef. Amma immoo wantoota fedhii nyaataa daa'immanii hir'isan isaan hedduu haa ta'anis malee wantoota fedhii nyaataa daa'immanii hir'isan keessaa gurguddoo isinii kaasuu yaala. Inni jalqabaa dhukkubsachuudha. Daa'imman akkuma nama guddaa akkuma nama kamii yeroo dhukkubsatan fedhii nyaataa isaanii ni hir'ata. Jechuun yeroo dhukkuba daa'imman garaa kaasaa qaban dhibee busaa, dhibee qufa'uu, toonsiilii, dhibee saambaa michii, dhibee tiivii waan hundumaa dhibee dhukkuba yoo qabaatan fedhiin nyaataa sun ni hir'ata. Kun mallattoo dhukkubsachuudha malee ofii dhukkuba miti. Jechuunis daa'imman yeroo dhukkubsatan fakkeenyaaf ho'inni qaamaa dabaluun mallattoo dhukkubbiidha malee ofii dhukkuba miti. Akkasumas yeroo dhukkubsatan fedhii nyaataa hir'achuun mallattoo dhukkubaadha malee ofii dhukkuba miti. Kanaafuu yeroo dhibeen kana fide yaalamu akkuma mallattoolee gara biroo fedhiin nyaataa ni deebi'e jechuudha. Inni lammaffaan umuriidha. Daa'imman naannoo waggaa 2 eegalee hanga naannoo waggaa 6tti sababa ariitiin guddinaa qaamaa hir'atuuf fedhiin nyaataa ni hir'ata. Fakkeenyaaf daa'imman dhalatanii waggaa jalqabaa waggaa tokko gidduutti ulfaatinni qaama isaanii kiiloogiraama 7 akkasumas immoo dheerinni qaama isaanii hanga seentimeetira 25 dabala. Waggaa lammaffaatti immoo yoo ilaalle giddugaleessaan ulfaatinni qaama isaanii naannoo kiiloogiraama 2.5 akkasumas immoo dheerinni qaama isaanii naannoo seentimeetira 12 dabala. Kan isa duraan walakkaan gad jechuudha. Kan osoo waggaa jalqabaan. Kanaaf waggaa jalqabaa kiiloogiraama 7 dabaluun dheerina qaamaa seentimeetira 25 dabaluun nyaata gahaa barbaada, nyaata guddaa barbaada jechuudha. Akkasumas immoo waggaa lammaffaa xinnoo waan ariitiin guddina qaamaa gad bu'eef fedhiin nyaataas gad bu'u. Maaliif faayidaa nyaata daa'imman nyaatan keessaa inni tokko guddina qaamaaf. So ariitiin guddina qaamaa gaafa hir'atu fedhiin nyaataas hir'ataa deema. Kanaafuu waggaa jalqabaa waliin yoo ilaalame waggaa lammaffaatti nyaata xiqqaa isaan barbaachisa waan ta'eef fedhii kana kan duraa irraa ni hir'ata. Kanaaf kan waggaa darbee kan waggaa jalqabaa wajjin wal bira qabanii ilaaluun barbaachisu jechuudha. Inni sadaffaan wantoota fedhii nyaataa daa'immanii irratti sadaffaan dhibee dhiphachuu fi wantoota sammuu isaanii miidhu gara biroo qabaachuu. Kana jechuun fakkeenyaaf sababa qocolloo adda addaa naannoo fi naannoo isaan jiraataniif akkasumas immoo naannoo mana barumsaatti yoo irra gahaa ta'e tarii maatiin daa'imman sana isaanii kan reeban akkasumas immoo kan itti dheekkaman yoo ta'e
fedhii daa'imaa fedhii daa'imni nyaataaf qabu irrachuu danda'a jechuudha. Yoo daa'imni biraa dafee irratti dhalate fakkeenyaaf kunuunsaan daa'ima isa jalqabaaf godhan waan gad bu'uuf kun immoo dhibee xiinsammuu fiduu danda'a. Kun immoo fedhiin nyaataa akka irratti ta'u taasisuu danda'a. Dabalataanis fedhiin nyaataa irratti qofa osoo hin ta'in hirriba boqonnaa hin qabne akka rafan taasisuu mala. Akkasumas immoo dhibeewwan fayyaa wantoota daa'ima miidhan garbiraa fiduu danda'a jechuudha. Dhibee dhiphachuu fi wantoota xiinsammuu isaanii miidhoo jiraate. Inni garbiroo kan fedhii nyaata daa'immanii cufu paarasaayitoota adda addaadha. Sababa haala qulqullina eeggachuu dhabuu daa'immaniin kan ka'e jechuunis daa'imman waan hundumaa gara afaanitti ergu waan qaban kan gara hundumaa gara afaanitti ergu waan ta'eef dhibeen paarasaayitoota adda addaan dhufu daa'imman biratti ni heddummata. Kunis heddumminaan osoo garaa kaasaa fi dhukkubbii garaa hin fidiin dura fedhii nyaataa isaanii hir'isa. Kanaaf dhibee paarasaayitoota adda addaa qabaachuun jalqaba fedhii nyaataa hir'isaa jechuudha. Inni kaan dhibee hir'ina dhiigaa qabaachuun daa'imman sababa adda addaatiin yoo hir'ina dhiigaa godhatan mallattooleen akka amala dhabuu, dadhabina qaamaa qabaachuu, waa ta'e dafanii dadhabuu akkasumas immoo fedhiin nyaataa hir'achuu ni jiraata. Asirrattis hir'inni dhiigaa kun dhibeedha. Fedhiin nyaataa hir'achuun kun akka mallattoo dhibee sanaattidha kan inni lakkaa'amuu qabu. Kana malees dabalataan wantoota fedhii nyaataa daa'immanii dhufan keessaa inni biraan qorichoota adda addaadha. Qorichoonni dhibee daddarboo adda addaaf kennaman dhibee adda addaaf daa'immaniif kan kennaman amala yeroo fedhii nyaataa hir'isuu qabaachuu danda'u. Kanaaf qorichoonni sababa adda addaaf daa'immaniif kenninu fedhii nyaataa isaanii hir'isuu danda'a. Kun immoo yeroo qorichi sun dhaabatu fedhii nyaataa sun ni deebi'a jechuudha. Inni kaan haala jireenyaadha. Haala jireenyaa yeroo jennu hanga galii maatiin argatan qabeenya yoo xiqqaate tarii akkasumas immoo hangii fi gosti nyaata maatiin daa'immaniif kennan xiqqaa yoo ta'e akkasumas kanneen biroo jiraannaan daa'imman fedhiin nyaataa isaanii hir'achuu mala. Wantoonni kun erga ammas jennee booda fedhii nyaataa daa'immanii fooyyessuuf wantoota maatiin taasisuu qaban gurguddoo haa ilaallume. Inni jalqabaan nyaata isaa kashaa yookaan snaak wayii immoo nyaata sa'a laaqanaaf sa'a irbaataa gidduutti nyaatamu snaak wayii kasha jedhamu afaan Oromoodhaani isa kana irratti xiyyeeffachuudha. Daa'imman maksasii ni jaallatu. Kanaaf sa'a kanatti nyaata gosa adda addaa kanneen bitaman osoo hin ta'in kanneen samsamanii gurguraman osoo hin ta'in kan manatti qophaa'ee dhiyeessuufi barbaachisaadha. Nyaata yeroo riigulaarrii ganama guyyaa galgala nyaatamu osoo hin ta'in sa'aata kasha sa'aatii qursiif misaa gidduu cireef laaqana gidduu jechuun akkasumas immoo laaqanaaf irbaata gidduutti nyaata adda addaa kan manatti qophaa'e kennuufiin barbaachisaadha. Dabalataanis sagantaa yeroo nyaataa dhaabbataa ta'e akka qabaatan taasisuu. Sagantaa nyaataa yeroo nyaataa dhaabbataa ta'e akka umurii isaaniitti kan sa'aatii muraasa garaagarummaa qabaatu taasisuu. Fakkeenyaaf daa'imman tokko tokko nyaata adda addaa nyaataa fakkeenyaaf xuuxxoo dhugaa guyyaa guutuu karaarra taphataa oolu haasa'aa oolu sa'a dhaabbataan qaban jechuudha. Daa'imni tokko guyyaa guutuu xuuxxoo harkatti baatee dhugaa deema yoo ta'e tokko fedhii nyaataa irratti rakkoo uumaa. Lammaffaa irratti immoo qulqullina nyaata sanaatti illee rakkoo waan uumuuf tarii dhibee garaa kaasaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf daa'imman sagantaa dhaabbataatiin akka nyaatan wayii akka aannan dhugan taasisuudha malee guyyaa guutuu akka isaan baadhatanii nyaata wayii dhugaa deeman taasisuun gaarii miti. Inni gara biraan wantoota akka ocholoonii, wantoota akka loomii wantoonni tokko tokko jiru kan fedhii nyaataa dabalan amala fedhii nyaataa dabaluu waan qabaniif nyaata adda addaa waliin makuun nyaachisuun barbaachisaadha jechuudha. Dabalataan immoo daa'imman umurii waggaa 2 hanga 5 gidduu jiraniif darbee jechuunis garaagarummaa naannoo ji'a 6 hanga waggaa tokkootti qoricha farra paarasaayitootaa kennuufidha. Kun biyyoota tokko tokko irratti akka talaalliitti lakkaa'amuun daa'imman waggaa 2 hanga waggaa 5 gidduu jiraniif garaagarummaa waggaa tokkoon wayii immoo garaagarummaa ji'a 6 daa'immaniif kennama. Haa ta'u malee biyya keenyatti kun waan hin jirreef maatiin
garaagarummaa waggaa tokkoon daa'imman waggaa lamaan hanga waggaa 5 gidduu jiraniif qoricha farra paaraasaayitoota kan ta'e albendaazol kan jedhamu daa'immaniif kennuun barbaachisaadha jechuudha. Kana malees yeroo yeroon nyaata jiruun ilaalu, daa'imman nyaata yeroo tokko baay'ee jaallatan deebi'anii jibbuun, kan yeroo ta'e didan kan yeroo ta'e jibban immoo deebi'anii jaallachuu danda'u. Kanaafuu nyaata yeroo tokko isaan jibban hin jaallatan jennee dhiisuu hin qabnu. Irra deddeebinee yeroo biraa yaaluun barbaachisaadha jechuudha. Nyaata yeroo ta'e jaallatan immoo deebi'anii yeroo ta'e irratti diduu danda'u. Kun amaluma daa'immaniiti malee fedhii nyaataa dhaban jennee dhiisuu hin qabnu. Nyaata isaan yeroo tokko didan indagana yeroo biraa irra deebi'anii yaaluun barbaachisaadha jechuudha. Inni gara biraan nyaata halluu adda addaa qaban walitti makuun dhiyeessuu fi nyaata halluu adda addaa qaban walitti makuun dhiyeessuun fedhiin nyaataa isaanii akka dabalu taasisa. Kanaaf nyaata dhiyeessinu akkasitti dhiyeessuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf shiroon yoo jiraate, goommanni biroo jiraate, itittuun adda addaa biroo jiraate, nyaata kalardi ta'e, nyaata bifa adda addaa qabu maaddii tokkoon dhiyeessuun fedhiin nyaataa daa'immanii akka dabalu taasisa jechuudha. Gara biraan nyaata haaraa tokko suuta barsiisuun barbaachisaadha. Nyaata haaraa tokko guyyaama jalqabaa akka sirriitti nyaatan eeguun sirrii miti. Suuta nyaachisuu, suuta barsiisuun barbaachisaadha. Even jalqaba arrabuma isaanii tuqsiisanii guyyaa jalqabaa arrabuma isaanii tuqsiisanii akka isaan dhandhaman taasisu. Guyyaa itti aanu immoo maankiyaa tokko fallaana xiqqoo tokkoon amma ta'e qammasiisuun akka isaan suuta wal baran taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Kanneen kana taasisanii yoo fedhiin nyaataa deebi'uu dide, akkasumas immoo fedhiin nyaataa deebi'uu diduu qofa osoo hin ta'in guddinni qaamaa irratti kan rakkoo uume yoo ta'e, dabalataan kan mallattoo dhibee fayyaa biroo qabaatan jechuunis fakkeenyaaf ho'ina qaamaa qabaatan, qufaa'uu, garaa baasaa, garaa kaasaa, haqqee, dhibee fayyaa gara biroo mallattoo dhibee fayyaa gara biroo qabaatan akkasumas immoo fedhii nyaataa dhabuun kun tasa kan dhufe yoo ta'e ogeessa fayyaa daa'immanii mariisuun baay'ee barbaachisaadha. Fedhii nyaataa ilaalcha kanuma kan hin qabadhee jiru dhibee fayyaa daa'immanii gara biroo akkasumas gorsa adda addaa waa'ee ijoollee barachuu warri barbaadan chaanalii kana sabiskiraayib, laayik, kooment gochuun na jajjabeessaa. Galatoomaa.